Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul app video adda takkan isinitti deebi'ee dhufeen jira. Video har'aa kun YouTube copyright claim jechuun maal jechuudha? YouTube copyright claim dhumti maal inni? YouTube copyright claim maal irratti kan inni nutti dhufuu danda'u? Ka jedhuu fi furmaanni isaa tokkoffaa video irratti nutti dhufuu danda'a copyright claiming, lammaffaa muuziqaa yookiin immoo audio yookaan sirba adda addaa sagalee adda addaa irratti nutti dhufuu danda'a, akkasuma footoo irratti nutti dhufuu danda'a. Maali seerri isaa? Seera baay'ee of keessaa qaba. Copyright claiming qofti jechuudha. Rakkinni inni nurra fidu maalinni, akkasuma haala kamiin eeggachuu dandeenya? Seera isaa kan waliin bal'ifnee ilaallu ta'a. Copyright claim yookiin immoo content ID. A claim will not adversely affect your YouTube channel. Channel YouTube kan keetii irratti miidhaa inni fidu hin jiru actually. Garuu waliin ilaalla bal'inaan. The right holder can claim the revenue on your video if you have used their content. Yoo video nama biraa fayyadamte abbaan copyright abbaan video sun revenue maallaqati argattu irratti kissii yookaan immoo faayila sirra banuu danda'a. Akkati maallaqa sana irraan arganne yookaan immoo ofii isaatii irraa argachuudhaaf. Copyright claiming yeroo nutti dhufu chaanaalii kan keenya irratti miidhaan nurratti lakkoofsisu hin jiru, akkasuma abbaan video sana revenue irratti claim gochuu danda'a. The copyright holder can place ad on your video to generate the revenue. Abbaan video sana video nama biraa maxxansine copyright claiming nurra dhufe taanaan abbaan video sana beeksisa video keenya irra maxxansuudhaan video isaa kan nu maxxansine sanarra beeksisa gadhiisuudhaan maallaqa irraa argachuu yookaan immoo irraa hojjechuu danda'a. Mirga isaatii jechuudha. The copyright holder can restrict your video in some countries or region. Abbaan copyright abbaan videocha biyya ta'e keessatti yookaan immoo naannoo ta'e keessatti akka videochi hin daawwatamne gochuu danda'a. Mirga guutuu qaba jechuudha. Videoon am fakkeenyaaf biyya jiru kana taa'ee yeroo maxxansu biyya ta'e qofatti akka inni ilaalamu yeroo maxxansinu jechuudha. Biyya ta'e qofatti akka ilaalamu yoon godhe namni biraa yoo na jalaa maxxanfame nam maxxanfate biyya isaa sana keessatti akka inni removed ta'u gochuu mirga qaba jechuudha. Copyright holderiin inni ittaanu maal jedha? The copyright holder may also choose to take no action. Waata kan nurratti erguu dhiisee nama video nu jalaa maxxanfate jechuudha. Yeroo videos jalaa maxxanfannu waa tokko nurratti erguu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Tarkaanfii fudhachuu dhiisuus ni danda'a, mirga guutuu qaba. Ka ittaanu copyright claim only apply to the video flagged and not the entire channel. Kana jechuun copyright claiming kan inni ilaallatu apply to the video flagged. Video dhuma tokkoon sana ilaallata malee chaanaalii keenya guutuu irratti rakkinni inni fidu tokko hin jiru jechuudha. Video dhuma copyright claim irratti ta'e qofa. A claim can be proven false depending upon if you are really own the content that is being claimed by someone else. Al tokko tokko copyright claim kijibaan gochuu danda'u. Namoonni tokko tokko maallaqa namarraa hojjechuudhaani kijibaan gochuu danda'u. Kanaafuu kan kijibaan dhufe sana yoo abbaa videochaa taane videochi keenya dhugaadhaan ta'e dispute gochuu dandeenya jechuudha. Proof goona videoon kun keenya malee kan namaatii miti jennee falmachuu mirga guutuu qabna jechuudha. Callifnee copyright claim ta'eera jennee harka kennuu hin qabnu yoo videoonchi keenya ta'e. Maaliif al tokko tokko waan kijibaan wanni akkasii hojjetamuu danda'uuf. Barnoonni copyright claim kun sirriitti isin fayyada waan ta'eef sirriitti hordofuu qabdu, akkasuma hiriyoota keessaniif erguu qabdu. Furmaanni isaa maalinni kan YouTubein lafa kaa'ee akka furmaataatti wanni inni lafa kaa'ee ni jira. Furmaanni isaa maali? Isa jedhu itti fufnee waliin haa ilaallu. Seera YouTube keessatti yeroo ilaallu what can I do if my video has a content ID claim? Maalin gochuu qaba yoo videoon kiyya videoon maxxanse content ID claim qabaate? Waa sadii lafa nuuf kaa'ee jira. Filannoo sadan sana jalattis waan biraa itti dabalee kaa'ee jira. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhee jechuudha. Inni tokkoffaan trim out a segment. This option removed just the claimed segment from your video. Inni tokkoffaan muranii keessaa baasu. Inni kuni bakkuma claim ta'e qofa videoon daqiiqaa 8 yoo ta'e daqiiqaan tokko yoo copyright ta'e daqiiqaa tokko muree keessaa baasa. Inni lammaffaan
replace the song audio claimed only. Inni kun sagalee sana qofa replace gochuu sagalee bakka buusu sagaleen gidduudha yoo daqiiqaan tokko copyright ta'e sagalee YouTube Studio Library fayyadamne achumatti replace song goona yoo barbaanne garuu guutuu sagalee viidiyoocha jijjiiruu akkasuma bakka copyright ta'e qofa keessa jijjiiruu dandeenya. Music in your video is claimed you may be able to replace your audio track nun jedha. Kanaafuu sagalee jijjiiruu dandeenya. Inni sadaffaan mute a song audio claimed only bakka sagaleen irratti copyright ta'e sana yoo sakandiin soddomni copyright ta'e mute a song filannoo jedhu filannee sagalee sana irraa mute gochuu dandeenya yoo barbaanne guutuusa mute goonee sagalee irraa balleessinee viidiyoocha achirratti dhiisuu ni dandeenya mirga guutuu qabnaa jechuudha. Murree baasuu sagalee bakka buusuu akkasuma sagalee sana irraa dhaamsu viidiyoon qullaa tahaa jechuudha. Share a revenue jedhee jala sana jira. If you are in the YouTube partner program, your money taate jiraate your video music claimed, your claimed in sirra qabe yookaan sitti dhufe, you may be able to share revenue with the music publisher. Abbaa sirba sana maxxanse yookiin sagalee sana yookaan viidiyoo sana maxxanse wajjiniin maallaqa qooddachuu. Kana jechuun beeksifni irra ni dhufa, beeksifni yeroo irra dhufu beeksisa sanarraa maallaqni nuti argannu abbaa viidiyoocha maxxansee wajjin sheerii godhanna isaafis ni gala nuufis xiqqoo galaa jechuudha. If you disagree with the claim jedha itti aansee dispute the claim. If you believe a claim made on your video is invalid yoo namni dogoggoraan osoo viidiyoo isaa hin tahin viidiyoon kun kiyya jedhe dispute gochuu dandeessu falmachuu dandeessu lakki viidiyoon kun kiyya jettanii falmachuu dandeessu maaliif duraan isinitti meen ture kijibaan akka inni ergamuu danda'u. Viidiyoon kiyya jettanii YouTubein falmattu YouTubein irra deebi'ee ilaale sirreessa garuu waan isin hubachuu qabdantu jira. If you dispute a claim without a valid reason, the content owner may request a takedown of your video. If we get a valid takedown request for your video, your account will get a copyright strike. Kana jechuun dispute gootanii lakki viidiyoon kiyya jettanii kijibaan viidiyoo kan nama biraa irratti yoo falmattan YouTubein copyright strike isin irratti argaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoon sun keessan hin taane taanaan disputiin barbaachisaa miti seera ammaan dura waliin ilaalaa turre hordofuun dirqama tahaa jechuudha. Tartiibaan copyright sadanuu isinii qabadheen dhufa kan hafe copyright strike fi community guidelines dha. Copyright claim akkaataa itti sirreessan fi copyright strike sirreessuuf viidiyoo isaa barsiiseen ture. Channel kiyya jala video jala akkaataa copyright strike itti sirreessan ka jedhuu fi akkaataa video copyright claim itti sirreessan ka har'a waliin ilaalle ka jedhu channel kiyya jala ni argattu sana hordofuu dandeessu. Barnoota ittaanu irratti copyright strike immoo maal akka ta'e maaliif namoota baay'eetu waan kanaan miidhamaa jira. Kanaafuu sirriitti addaan baafattanii hubachuu qabdu hubannoo kanaa qabaachuu qabdu akkasuma hiriyoota keessaniif illee share gochuudhaan akka jarree copyright claim irratti hubannoo qabaatan gargaaraan isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.